لله لا هسوي زيادة الحمد لله أنا تمام ليه هسوي زيادة راتب سوا أول زينب ما في اتفاق لو في اتفاق قبل هي ما في روح السعودية إذا أنا أرجع السعودية سوي زيادة راتب أنا كلام بس هي كلام أنا سوي تجديد إقامة زينب أنت إيجي كانت كلام إيوه هي إيجي لا أنا ما في أزود راتب ولا أي حاجة بس هي كلام بداية يا ليلى ليش هي ما في كلام ليش أنا خسارة 1000 ريال هذا 2 شهر وهذا تجديد إقامة وتوصيل إقامة وكل شيء هي ما في كلام Izee gara biyyaa galtanii deebi'uu yaaddan dogongora kanniin akka hin hojjenne adaraa keessan. Egaa ashama harka funee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa waleenteechan akkuma argitan meeshaa ishii qopheeffachaa jirti. Guyyaan galmaata ishii gahaa jira. Yoo xiqqaate guyyaa 2 qofatu ishii hafe jechuudha. Haala kanaan meeshaa ishii rattabachaa jirti. Inni ani afuufaa jiru kuni kiisii yookaan peestaalii dheengedda isinitti agarsiisan haala kanaan meeshaa koo keessatti naqadhee haala kanaan immoo mikiinisaa kaarabiidhaan shaffaxadhee tanan shaanxaa keessa galfachaa jira jechuudha. Sababiin isaa biddilibsoonni shaanxaa keessa naan seenanii jechuudha. Inni argaa jirtan kun biddilibsiidha. Biddilibsiin kun kophaasaa akkanatti shaanxaa keessa naa galuu hin danda'u. Shaanxaa keessan godha jedhee tananii jechuudha. Egaa sumarraan illee wanni isiniin jechuu barbaadu hordoftoota kiyya jechuudha. Sagaleen jalqaba irratti dhageessan kun sagalee madaamiti jechuudha. Yeroo darbee waa'ee viidiyoo akkanaa kanarratti isinii hojjedheen ture jechuudha. Egaa obboleettiin kiyya tokkollee gara biyyaa galtee jechuudha. Gizee gara biyyaa galtu kana galeen deebi'aa malee jalqaba irratti mindaashii hin dubbatanne jechuudha. Kan dursu kamiidha? Kan dursuu dhiisu kamiidha? Galuutu dursa moo mindaa ofiititu dursa? Mee aga fedhes ta'u jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollee baay'een galtanii deebitanii ergasitti deebitanii booda waa'ee mindaa dubbattu. Yoo waa'ee mindaa dubbattan madaamonni ishee isiniif hin jedhanii jechuudha. Gaafa kontiraata keessan fixattan xumurtan wanti isaanii walii galuu qabdan ni jira. Innis maalidha? Yoo ta'eef hin ta'aaf. Yoo ta'uu baate hin ta'uuf. Siniifis yoo siniif ta'e siniif ta'a. Yoo siniif hin taane hin ta'u jechuudha. Innis waa'ee mindaati. Namni biyyaa ba'uun salphaa isinitti fakkaatina. Biyya ormaatti dhufnee shintibeetii gandaa dhiquun, siqaayii gandaa nyaachuun, qoshaashaa gandaa gadi haruun umurii keenyaasitti lakkoofsisa yookaan nyaannee dhunnee rafnee kaanee jiraachuuf miti. Jireenyi biyya keenya keessa iyyuu ni jira. Namni waan nyaatu waan dhuguu fi bakka bulu hin dhabu waan ta'eef jechuudha. Isin galee garuu immoo jireenya dabalataa kan kaleecha irraa fooyyofnee argamna kan jedhamu jechuudha. Ilmi namaa kaleecha irra fooyyofnee argamuu qabna kan jedhu waan sanii fi kan biyyaa fagaannee deemnu malee osoo nyaannee dhunnee rafnee kaanee mana namaa keessa jiraachuu ta'e Itoophiyaa iyyuu guuteera. Indoom nyaata barbaanne nyaannee akka barbaannetti jiraannee mana namaa odoo hojjenne amma Finfinnee keessatti 10,000 hojjechuu qaxaramuun ni danda'ama jechuudha. Isin galee miti? Innaa gaafa gara biyyaa galuuf kaatan yookaan immoo qaxxalachuuf waraqanni hojjechiifamuuf jalqabamuuf ta'u jalqaba irratti maal gochuu qabdu? Waa'ee mindaa keessanii dubbachuu qabdu. Erga dabaltanii, erga farramtanii, erga waraqanni keessan dhumateen boodatti jaratti waa'ee mindaa aga feetan odoo dubbattanii jarri mindaa isinii dabaluu hin danda'an. Isinis galchuu hin danda'an. Fedha keessanis miti jechuudha. Feeni keessan gaafa kamiidha echatti osoo waraqanni keessan hin hojjetamiin hin dabalataa sii ta'ee jira hojjechuu barbaadda waraqata sii hojjechiifnu gaafa siin jedhasan mindaa hoo meeqa naa kaffaltuu meeqa naa dabaltuu jettaan. Isaan lakki mindaa kana neeraa takkasiif hin daballu. Birruma dura nu bira hojjetta yoo siin jedhani yoo sii ta'e ni teecha. Yoo sii ta'uu baate garuu galtee gara biyyaatti mindaa dabalamaan deebuu dandeecha. Namni afaan beeku kamiyyuu taanan mindaan biyya biraa yoo deemte mindaa ariifiidhaan hojjechuu dandeecha jechuudha. Isa irratti aansuudhaan immoo gaafa biyya galtaniillee deebi'uu yaaddan waraqata yookaan immoo tiikeettii darsoomatti murattanii jarri asii gaafa waggaa 2 xumurtan waraqata hiqaamaa keessan haaromsanii
tikkeettii darsoo malsii muraniiti jechuudha kan biyyatti isin erganii deebitanii dhuftan. Isin gaafa biyya galtan sanii waa'ee mindaa keessanii osoo hin dubbatin tikkeetti isin muramee biyya geessanii erga galtaniin boodatti osoo waa'ee mindaa keessanii hin dubbatin ammas asitti yoo deebitan meeqa naa kaffalti jettanii xaraxaruun bu'aa isiniif hin qabu. Gaafa tokko jettanii galtanii deebuu yaaddan ani gaafan galee deebi'e mindaa koo agana naa kaffalta. Qurxii natti himi. Waraqata kiyya sodoon hojjechiisin galee yoon deebi'e meeqa naa kaffalta. Ani ishiin agana malee siif hin kaffalu yoo siin jette yoo sii ta'e galtee deebita waraqata hin hojjechiisifta. Yoo sii ta'uu baate lakki waraqata naan hojjechiisina ani mindaa kanaan deebi'ee hojjechuu hin barbaadu yoo mindaa ganaa naa gootan malee jettee mormachuu mirga guutuu qabda. Erga isaan waraqata hojjetanii xumuraniin booda waa'ee mindaa yoo dubbattan mindaa isiniif hin dabalamu ijoollee waggaa 2 xumurtan jechuudha. Keessattuu madaamonni kasinitti ashoofan kasinitti quufan gaafa waraqata keessan haaromsanii ka'anii isin dura jalqaba waa'ee mindaa keessanii walii yoo hin galle ta'e odoo du'anii badanii mindaa isiniif hin dabalan. Kanaaf mindaa gaafachuun tokko jettanii gaafa kontiraata keessan fixxanii waraqanni keessan hojjetamuu ka'u san guyyaa san osoo waraqanni hin hojjetamiin mindaa keessan xumuruudha. Saniin boodatti erga waraqanni hojjetameen booda mindaa keessanis erga xumurtanii mindaa gama akkasii kaffalan waan beekaniif nagaadhaan waliin jiraattu jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun amma madaamitan naa bilbiltee bilbilaanu waa baay'ee sagalee ishii tana bichaa miti jechuudha. Waa baay'ee naan jettee turte jechuudha. Akkanatti na sobdee indee aganaa ishiin jalqaba gaafa deemtu waa'ee mindaa maanatti hin haasofnee waa'ee mindaa maanatti hin dubbannee jette. Kana bichaa miti obboloota koo gaafa mana namaa keessa hojjettan ijoollee baay'een dogongortanii dogongora guddaadhaan rakkoo ofirratti fidaa jirtan ijoolleen amma haaraa biyyaraa dhuftan. Isa kana viidiyoo lammataatiin walitti deebina jechuudha. Dhugaan sinin jedha. Ani viidiyoo tokko keessatti daqiiqaa dheeraa daqiiqaa 8 ol yoo ta'e viidiyoo hin jaaladhu jechuudha. Inna viidiyoo lammataa keessatti dogongorri baay'ee ijoollee haaraa irratti mul'achaa jiruu fi madaamonni naa dawwalanii natti himaa jiranii dhugaan sinin jedhaan ijoollee tokko maalan jedhaan sababa ijoolleen afaan hin beekneen akka carraa yoo na baranii madaamota xiyyatti na haasa'i jedhan nan dubbadha jechuudha. Inna obboleettii isheeti jechaa firashiiti jechaa tana eeti dubbadha. Garuummoo wanti madaamonni jedhan waan nama ajaa'ibudha. Ijoollee keenya wanta akkanaa kana hin hojjetina. Waan hin taanes gola madaamii keessatti hin hojjetina. Gizee bilbila haasu. Bilbila gizee akka carraa viidiyoo haasa'aa yoo jiraanne yoo tasa madaamiin teenya ol dhufte madaamin teenya nun agartu jettanii ijoolleen kaameraa madaamitti qabdanii agarsiiftan rakkoo mataa keessanitti ofitti fiddu jechuudha. Adaraa keessanis ni jedha. Egaa kana fakkaata. Kanaafuu jechuudha waa'ee mindaa keessanii isintu itti dhiphachuu qaba. Isintu itti dhimmamuu qaba jechuudha. Amma obboleettiin maaliif gaafa galtu san waa'ee mindaa ishee jalqaba osoo hin deemin waa'ee mindaa natti naasofne. Erga deemtee deebitee garuu maal naa godha kan jedhu baay'ee aartee dubbattee jirti jechuudha. Kanaaf adaraa keessan dogongora akkanaarraa of eeggannoo godhadha. Gaafa gola ormaa hojjennu kontiraata keessa yoo fixxan haala kamiinaan mindaa koo gaafachuu danda'a. Ijoolleen tokko mindaa keessan ni sodaattu gaafachuu. Mindaa keessan humna keessan hojjettaniiti malee teechanii isiniin kaffalle jechuudha maallaqa sana. Kanaafuu erga hojjettaniin boodatti waa'ee mindaa gaafachuu sin sodaachisuu yookaan sin qaanachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaan hojjettaniiti maallaqa kana kan argattan malee teechanii yookaan camallaxxaniiti miti waan ta'eef jechuudha. Galee isinis hojii isaanii maaragaan hojjechuu isaanis mindaa keessan maaragaan isinii kaffaludha. Lamaan kana jidduudhaa ol wanti jiru tokkollee hin jiru jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa kana fakkaata wanni jiru wanti narra isinii qabadhee dhufes kana fakkaata. Egaa guddaan galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf kinoo haala kanaan kaateerti waliin teechanii innaantee ka gaafa gara biyyaa galan guyyaa duraan dhaare amma garuu muddameera guyyaan naa ga'uu diddeerti isiniin jedhaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.